Kanarraa kuni viidiyoon kanaan dura hojjechaa turerraa wanti adda isa taasisu waan baay'eetu as keessa jira. Akkasumallee isinis akkasitti gammadanii abdii guddaan qaba. Kaayyoon kooyyuu waan inni itti fayyadamaa jiru kana isinis argattanii utuu itti fayyadamtanii itti gammadanii anatti illee baay'ee natti tola. Akkasumas immoo warri ijoolleen mana madaamii keessa jirru akkamittiin itti fayyadamuu dandeenya biiziidha manni madaamii keessa hin mijatu warri jettan. Anillee akkuma keessa yeroo baay'ee kanan dubbadhu mana madaamii keessan jira. Siistema akkamiin akka itti fayyadamuu dandeessanii fi akkasumas kanneen biroo gaaffii isin gaafattan irratti xiyyeeffadhee kan hin dhufe viidiyoo kana haga xumuraatti kan caqastan yoo ta'e waan gaafattan waan isinii galuu dide yookaan siistema akkamiin akka itti fayyadamtan kan inni isinii ibsu ta'a yookaan hagan dandeessiniif hin ibsa isin turtii keessan haga xumuraatti jirtu faamilii keebii kobshaalii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtan isiniif haa ta'u jecha. Arrasii viidiyoo haaraatti walitti deemniti jirra akkuma maleeffatame. Aga dhumaatti na caqasa haaraa taatanii gara mana kanaa warri dhuftan sabiskiraayib gochuun miseensa ta'a. Viidiyoo jaallattanii laayikii, sheerii, yaada keessan assaabas taayitii keessan koomentii irratti walii keessaniif anaaf illee si fayyada kan jettan. Jaalalaatiin akkasiin naaf sheertanii abdiin qabaa jechuudha. Egaa maalitti fayyadamaa jirta? Maal gochaa jirta? Wanti kun maayinni jechuun keessan hin oolle. Akkasumallee talbaan rifeensa ni kukkutaa ni goggogsaa faayidaan qabu irra jettanillee dhugaa jiru sumarraan kan walitti himnu ta'a kun talbaadha jechuudha kan itti fayyadamaa jiru kuni akkasuma akkamittiin bitachuu dandeenya warra jettanillee ni jirtu hagan danda'e tokko isiniifan ibsaa kan kanarraa fi immoo fageenyatti hammatuma gochuu hin danda'u isinis carraa yookaan karaa ittiin argattan yaalii godha abdiin kutatiinaa jechuufi. Egaa akkuma argitan gara baadiyyaatiin dhufaa jiraachuudha. Torbii tokkoof manni barumsaa cufamee madaamii wajjin baadiyyaa turre. Hagasitti rifeensa koo hin miice torbii tokko turee jiraachuudha. Har'a guyyaan miicu. Osoo miiceen duratti wanti itti fayyadamu wantoota tokko jira. Viidiyoo kanatti aanee jiru gadi buutanii kan ilaaltan yookaan kan hordoftan wajjin jirtan yoo ta'e wanti itti fayyadamu hundi isinii gala kun oliif ooyilii qurunfudii roosmarii waan of keessaa walitti hojjetadhee kan lafa kaawwadhee qabu garuu gaaffiin hedduu keessanii talbaan rifeensanii kukkutanii goggosa kan jedhuu fi akkasumallee akkamitti bitachuu dandeenya kan jettan akkasuma immoo ergan biyyaa bahee talbaa mayyoo argeen beeku kan jettan illee ni jirtu kuni talbaa jechuudha. Kuni talbaadha. Talbaan ingiliffaatiin fleeksid jedhama afaan oromootiin afaan oromoo miti afaan arabiffaatiin talbaan maal jedhama kan jedhu gaaffii hedduutu jira. Ani sagan danda'e yaalaa barbaadaman jira hin beeku arabiffaan waan jedhamu. Garuu suuqirraa yookaan googilirraa seerchii godhee ilaalee man bitadhee itti fayyadamaani. Kun akka kanaatti shigiitiin illee jira akkasumallee boksii wayii keessatti illee ni jira jechuudha talbaanii. Kun talbaa isinitti mul'atee dheetii yaada fleeksid kan jedhu illee asirra jira. Arabiffaatiin nan barbaade akkuma ta'u ta'een isiniif naan fidachuudha maqaa talbaa arabiffaatiin. Kan biraan talbaan rifeensanii kukkutanii goggogsaa jettanii jirtu faayidaan qabu jettanii jirtu faayidaa sammiidhaasaa amma bakka walitti himnata amma kana waan lamaan qaba garuu talbaatti fayyadamuuf hin qophaa'aa jira. Ooyilii kanas isin akkasuma qopheessitanii kan lafa kaawwattanii yoo ta'e yeroo akkas hojiirraa dhuftanii biizii taatanii mana madaamii keessatti ijoolleen jirtanii akkamitti itti fayyadamna yeroo hin qabnu jettan yeroo tokko qopheessitanii yoo lafa kaawwattan ta'e ji'a 2-3 taa'uu danda'a wanti tokko wanta balaashuun jiru ooyiliidha jechuudha. Anamma ooyilii kana fayyadamuuf ture garuu gaaffiin hedduu keessanii waa'ee talbaa kanarrattidha waan ta'eef istii maaliif talbaa kanatti fayyadamee akkasumallee isiniif deebisuudha kaayyoon koo. Egaa akkuma argaa jirtanii rifeensi koo quxuxurii isaa ofii mukoon ofirratti hojjetadha. Kanan miicu torbeetti isiniin jedheetiin jira. Kun torbii tokko turee jira. Baay'ee goggogee baay'ee cabarbaratee jira jechuudha. Akka viidiyoo kanarraa miti amma hiikottan jira. Maalitti fayyadamuuf talbaatti kunoo hiikee xumuree jira jechuudha. Viidiyoo keessaa kukkuteen shoortii gochaa jira. Maaliif ni dheerata waan ta'eef akkasumallee karaatii dadhabee dhufaan jira. Kanan gochaa jiru galgala jechuudha. Baay'ee wayii irra bakkoo irraa kuteen. Naasinillee carraa kanatti fayyadama sanaaf hin ta'ina hin dadhabina. Ijoolleen mana madaamii keessa jirtanii kan kanarraa kanis akkasuma baay'ee biizii ta'een jira. Kana gochaa jira waan ta'eef daqiiqaa hojii fi daqiiqaa 10 qaba yoo ta'e biyaansi daqiiqaa 2 ofiif kenneen daqiiqaa 8 immoo hojii hojjedha jechuudha. Isinillee akkasuma siistematti baafadha. Bilbila irra turuu, bilbila gorogoruu wanta isiniin fayyadne yookaan iddoo isiniin fayyadneef isin fayyada baastanii beekurraa of qusadhaati. Rifeensa keessan haala salphaa ta'een kunuunfachuu dandeessu. Baay'ee salphaa baay'ee qallaaliidha. Ani yeroo tokko ana caalaa namni biizii ta'uu jira jedhee hin yaadu mana madaamii keessatti jechuudha. Bakka inni ittiin argamne hin jiru.
bakka ani hin jirre ashaboo yookaan sukkaariyyuu hin mi'aawuuf jedhee yaada jara koo fi baay'ee biisiidha. Garuu haa ta'u galata waaqa fayyaa qabaannaa wanti hin danda'amne wanti hin godhamne tokko hin jiru. Kanaaf siisteematti fayyadamaa isiniin jechuu fi egaa akkuma argaa jirtanii talbaatti fayyadamaa jira jechuudha. Talbaatti fayyadamaa jira. Talbaan akkamittiin danfisna akkamittiin hojjenna kan jedhu jeelii talbaa akkamitti baafachuu dandeenya kan jedhullee viidiyoo kanatti aanee jirullee hedduusaa hojjedheetiin jira jechuudha. Qurunfudiillee itti dabaluu dandeessu. Qurunfudiinis rifeensa keenya akka calaqqisu yookaan bifti isaa baay'ee bareedaa akka ta'uuf hedduu tokko nu gargaara. Rifeensa bubuqqa'uufillee qurunfudiinis baay'ee bareedaadha. Egaa wanta itti fayyadamee sadarkaa kanarra ga'e ammas fuuldurattis itti fayyadama addaan hin kutuu. Gargaarsa waaqayyoo wajjiniin jedhee kan yaadu as kana gadi buutanii viidiyoo kana gadi jirurraa kaatanii na wajjin buutanii akkamittiin akkan itti fayyadamu maal akkan godhu ilaaltanii irraa fakkeenya fudhattanii barumsa fudhattanii isinis bakka nani ga'e kun isinitti tola isin gammachiisa akkakuu kana hawwitu yoo ta'e gahuu ni dandeessu jechuudha. Wanti hin gaamne tokko hin jiru. Kanaaf illikkii keessa galuu qabdu. Hinaaftaniin illee akkas gochuun qaba. Ani maal ture? Ani maaliif kanan goone kana yaallee jettanii of madaaluu of qorachuun keessan barbaachisaadha jedheetii yaada. Egaa kun talbaadha. Talbaan rifeensa waan kukkutuu waan goggogu tokko illee hin qabu. Baay'ee kan bareechu baay'ee kan lallaaffisu akkasuma rifeensa kan bubuqqa'u kan ciccituu fi caafinsa kan walxaxu namaa filamuu didu yeroo filan immoo keessaa kan yaa'u kan amaloota hin taane jibbisiisa rifeensa namaarratti fiffidan irraa kan qusatu jechuudha. Irra deebiitiin yeroo baay'ee kan inni itti fayyadamudha. Baay'ee waan inni itti fayyadamu wanta salphaatee waan qalaalii mana keessatti daqiiqaa muraasa sanatti fudhatu qofadha kan itti fayyadamaa jiru. Talbaa kana torbee kanallee deebisee itti fayyadame guyyaa guyyaatti illee yoo itti fayyadamtan rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Sababni isaa keemikaala dabalataa of keessaa hin qabu. Keemikaala waan hin qabneef waan qulqulluu yookaan orjinaalaa waan ta'eef jechuudha. Kun akka argaa jirtanii xiyyoon akka kanaatti ta'ee jira jechuudha. Baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuu fi kan hubattan immoo tasgabbooftanii viidiyoo kana kan caqastanii yoo ta'e immoo aga xumuraatti yoo kan ilaaltan ta'e baay'ee namatti tola. Rifeensa keessan yeroo kunuunsitan yeroo wanta itti dibdan itti dibattan akka koo kanatti kan gochaa jirtan yoo ta'e rifeensi dhimma itti hin guddannee fi hin qabu dhimma itti filamuu diduu maal ta'uu dida kan jettan ani isa kanatti hin amanu jechuudha. Hin amanu inni kun soba. Ammas taanaan irra deddeebi'ee kan inni isinitti himu faamilii koo rakkoon isin bira malee rifeensi hin guddanne rifeensi hin jijjiiramne hin jiru. Akkasuma warri rifeensi caafeensaa gugguduunfamu maal goona akkamitti filuu dandeenya maal jettan rifeensi irraa kukkutaa bakka jajjabaatu sana dirqimarraa kukkutan irraa balleessuu qabdu. Yeroo sana fireeshii kan biraatu margaa itti dabalamaa dhufa jechuudha. Akkuma isin jedhe viidiyoo kukkuteeni ni heerata waan ta'eef kun talbaan koo asirra ga'ee jira xumuree jira jechuudha. Argitanii baay'ee namatti tola. Akkasuma warri immoo hagamitti ofirraa miicaa warri jettan yeroo hundumaa daqiiqaa 30 daqiiqaa 40 daqiiqaa 50 sa'aatii tokko roon jedhu viidiyoo haga xumuratti waan naggeeffannee fi wanni nani isiniin jedhu sinii galuu dhiisuu mala jechuudha. Kanaaf otoo sinii hin galiin afatuma argitanii otuma dhageessanis kan gaafattan jiraachuu maltu yookiin immoo viidiyoo tuqxanii kan istanii dabartan yoo ta'e isa kana sin hubachiisuu sinii galuullee hin danda'u jechuudha rakkoon keessanii. Egaa amma xumureen asirra gahee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtanii xumureetiin jira. Baay'ee namatti tolaa isiniin jedhee jira. Feelingii isaa yookaan simmeetii isaa kana jedhee gammachuu akkamitti akka namatti dhaga'amu suusa akkamitti akka nama qabsiisu kana isinitti himuu hin danda'u. Isinillee ilaaltanii tilmaamuu dandeessu. Kun immoo feestaalee jechuudha. Feestaalii kanatti hidhee daqiiqaa 30-40 ofirra tursa. Sa'aatii 1-2-3 illee ofirra keessan rakkoo hin qabu. Garuu bakka hojii deddeemtanii madaamii fa'aa bira deemtu taanaan isinitti toluu dhiisuu danda'a. Daqiiqaa 30 galgalallee riba keessan irraa kuttanii dibattanii firra tursittanii firraatii miiccattanii riba keessan raafuu ni dandeessu. Inni guddaan fayyaa nagaa qabaachuudha malee wantumti hin godhame tokko hin jiru. Rakkoon keessan amma teekinooloojiin hedduu keenya shawwadaa jira jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii haala kanarra ga'een jira. Kun daqiiqaa 40-30 taa'uu qaba. Kun googiliidha. Maaliifin kanas irratti fide yoo jettu eessa argachuu dandeenya warri jettanii yoo maqaasa wallaaltan iskiriinshoot gootanii illee ofii keessanillee warra suuqitti yoo agarsiistan isinii kennu jechuudha. Wantichi gabaa barbaadaniiras bitachuu dandeessu. Biyya keessas alas guutummaa gootetti kan jiru googilii bilbila keessa irra jiru seentaniitu talbaa ittanii sarchii gootu. Kun haala kanaan isinii baasaa jechuudha.
hagan dandeessi nu bachiisuudha kaayyoon koo. Dookteroonni illee waa'ee kanarratti waa'ee talbaan waa baay'ee bakka fayyadu baay'ee barsiisu yookaan baay'ee gorsu jechuudha. Googilir seentaanii talbaa ittiin yoo sirchii gootan haala kanaan talbaan isinii dhufti. Isa booddee maal gootu bakka talbaa yookaan suurri kun mul'atu irra gadi qabdu jechuudha. Dookter Ibraahim Kadir waa'ee talbaarra waa baay'ee odeessaa talbaan faayidaa maalii akka qabu jechuudha. Googilir irratti yeroo sirchii gootan baay'een isaa isinii ba'a. Sabooddee yoo maqaa isa wallaaltanuu suura iskiriishuut gootanii bilbila harka keessan jirurraa iskiriishuut gootanii argachuu bitachuu dandeessu jechuudha. Isa booda suura bayii irratti yeroo gadi tuqxan kunoo daawunlood imeej yookaan sheering imeej kan jedhu isinii dhufa. Isin maal gootu daawunlood imeej kan jedhu kanarra gadi tuqxan googilii keessatti isinii bahaa jechuudha. Isa sana fuutanii namatti illee agarsiistanii suura isaatiin bitachuu dandeessu. Haga hin dandee haga isiniif galu kan akkasiin argattanidha yaaliin koo. Kanaaf haala salphaatiin talbaa bitattanii itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtanii daqiiqaa 40 ture jechuudha wayyaa tokko isaan oolee. Daqiiqaa 40 booda miicuu fi kunoo jechaadha barreeffamni. Argaa jirtu sinii galadheetii yaada. Isin qalbiidhaan kan caqastan yoo ta'e hundi isaallee ifa viidiyoon illee ifa kunoo daqiiqaa 40 booda akka kanaa ta'ee jira baay'ee namatti tola baay'ee wayi talbaan foolillee hin qabu noormaalii jechuudha. Normaalidha talbaanii kunoo kanarra gahee jira ammoo maal gochaa jira eessan jira shinti beetii keessan jira shinti beetii keessatti miicuufi jechuudha. Miicuufi akkuma isiniin jedhee karaatiin dhufaa waa baay'ee jira yeroo mana baanii wanti hundumtuu mataa nama eegaa bishaan jigee namni ol qaban jiru manni mana madaamiidha ijoolleen jirti waa hedduutu jira gaayis kanuma keessatti jechuudha malee yeroo firii qabaadhee miti. Kanaaf isinillee bilbila irra turu nama wajjin waree isaa oolu viidiyoo ol qanabbaruu gadi qanabbaruu suura as keessa galchuu achi keessa galchuu fiiltarii oloofu gad ofuurraa yeroo keessanitti fayyadamaa wanta isin fayyadutti fayyadamaa rifeensa keessan kunuunfadhaa. Miidiyaan isin sooshaal miidiyaan isatti fayyadama isaa beekuufillee nama fayyada ittiin beekneef immoo namallee miidhaa jechuudha. Kanaaf amma teekinooloojiin dhaloota baay'ee shawwadaatti jira waan ta'eef akkasiniin illee isin shawwanne haga dandeessan itti fayyadamuu yaalaa isiniin jechuufi egaa akkuma argaa jirtanii mee talbaan rifeensa ni goggogsaa ni kukkutaallee warra jettan faayidaan qabu jettan mee as koomentii kana jalatti naa barreessaa ishii warri talbaan sirrii miti jettanii jechuudha. Namoonni muraasni tokko utuma argitanii kan pallisan jirtu kaan immoo wallaaltanis yookaan utoo isiniin galiin hubattiin haftanis ta'uu danda'a. Egaa akkuma argaa jirtan rifeensa koo yeroo hundumaa akkasitti jechuudha kanan miicuu malee walitti farfar godhee miti kanan miicuu. Kunoo haala kanarra jira jechuudha. Haala kanaan miicuutti jira. Mee isinis ani dhuguma akka kanaatti gochaan jira. Akka kanaatti rifeensa koo kunuunsaa jira garuu wanna tokko jijjiiraman argine kan jettan ofitti amanamummaa qabdu yoo ta'e shakkiin qabu. Guutummaa guutuutti hojii jettan koomentii jalatti barreessaa isinis kunoo shaampoon itti fayyadamu kana shaampoo kan biraallee itti nan fayyadama jechuudha. Dirqama shaampoon itti fayyadamu isinittillee fayyadamu kan qabaachuu qabdu jechuu koomentii kan isin bira jiru yookaan kan qabdan itti fayyadamuu dandeessu. Ani yeroo rifeensa koo xiqqoo rifeensi koos akkuma argaa jirtan baay'ee namaan qabuuf xiqqoo nan baay'isa shaampoo garuu yeroo tokko qofa kan inni itti darbu jechuudha. Shaampoo yeroo tokko qofa shaampoonis yoo rifeensatti baay'ee rifeensan goggogsaa jechuudha yookaan rifeensi jijjita. Hin goga akka malee goga waan ta'eef kanaaf likkeetti haga rifeensa keessanii madaaltanii amala rifeensa keessanii guutummaa guutuutti beekuun dirqama. Saayizii ofii beekuun dirqama waan hundaarrattu jechuudha. Kanaaf erga mazantanii booda akkasiin ga'utti itti fayyadamtu. Yaa haala kanaan erga asirra geessisee booda baay'ee namatti tola. Rifeensi koo baay'ee kan koos baay'ee jajjabaataadha gaayis humnaan qabeen siisteemaan qabeen malee akkuma ijoolleen tokko hin filamu maaliin godhu jettanii boossan anis akkasuma garuu akka asirraa laaltan miti rifaatii baay'ee booda jechuudha kan akkas ta'aa jiru. Anaaf baay'ee tokko salphaadha maaliif waan ani itti baree jiruufi wantoota tokko kan jiraniin itti fayyadamaa jira jechuudha. Kanatti fayyadamu mana keessatti kunoo haala kanarra gahee jira. Ani miicee xumuree jira. Shaampoo akkuma argitan yeroo tokko qofaadha kan inni itti godhe yeroo lamarraan deebi'u amma xumuree sadarkaa kanarra gahee jira jechuudha. Xumuree sadarkaa kanarra gahee jira. Viidiyoon illee ni dheerata. Kanatti aansee wanti jiru bakka shinti beetii keessaa bahu uffata jijjiirrachuudha.
Erga miicee booda dibata akkamii akkan itti fayyadamu kan maal akkan godhu akkamittiin akkan hojjedhu xuxurii akkamittiin akkan filu maal kan jedhu viidiyoo kanatti aanee jiru gadi buutanii hedduu isaa argachuu yookaan qibaatiin itti fayyadamullee achumarraan argachuu dandeessu. Viidiyoo kana ol waraabuu hin dandeenye ni dheerates waan ta'eef egaa kana fakkaata deebiin talbaarraan isin deebisuu yoo jiraate kana fakkaata talbaan rifeensaan kukkutaan goggosaa warra jettan dogoggora keessanuu kan akkaataatti fayyadame keessaniiti yeroo itti fayyadamtan dirqama feestaaliitiin shaffanuu qabdu kan jedhu dhaamsa kooti. Egaa viidiyoo nagaa irratti isinii qabadhee dhufii kana fakkaata warri wajjin jirtan viidiyoo daawwachaa jirtanii laayikii sheerii gochaa jirtan yaada keessaan qoodaa jirtan jabaadhu warri jettanii warri kan isin jabeessu hin dhabiini jabeenyi keenya walumaan haa ta'u isinis immoo waan beektan irraa ta'e sheernaa gochuun wal bukkee dhaabbannoo chaanala kana jajjabeessaadha. Amma shintiviitii keessaa bahin haala kanarra jira jechuudha. Xumureen jira amma kun macarrashaa sedhumaatii jechuudha. Erga miicee booda kana fakkaata baay'ee namatti tola. Viidiyoo kana ol waraabuu hin dandeenye isiniin jedheera ni dheerata waan ta'eef viidiyoon jechuu kooti dibata akkamitti akkan filuu erga miicee booda maal goota kan jedhu barbaadan viidiyoo kanatti aanee jiru hedduun isaa jira waan ta'eef deemtanii ilaaltanii itti fayyadamuu dandeessu. Viidiyoo nagaa har'aatti yookaan har'aaf isinii qabadhee dhufee kana fakkaata. Isinis haga ammatti haga xumuraatti nama wajjin waan turtaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jecha baay'ee namatti tola bakka jirtanitti nagaa.